أشوف برا لا دقيقة أي واي دقيقة دقيقة أشوف برا أشوف برا دقيقة عزيزة كم غبا سكندي شنتا ميلا سكندي شنتا ميتاك سكندي أفرتامي سجل سكندي أفرتامي جا سكندي أفرتامي سدي مناية قلت له نعم خلنا جرتم وسانف خلنا جرتم مناية أين خلنا فيلك. Thank you so. أسو يو باتي برا يعني فيديوتك أسو يو كتاتا خلنا كتامين والله نأمانة عن فيديوتك تعجبت نشي ورابا تعجبها أبا فلان سودا دون أبا فلان ما يدي أخنا راني بيتاني مي خاتة دبتة ننجاتة نمي سيرة بكا سيرة موت ميو لفاتي سانو أجبر بار ما ميكا خسد برته سننتاتو تة لكن يو إبسان غانا بربادو ساوجين دكاسا غوا بربادة ماله أم بيدو متى فاني شير هذا لقوان برالله شينغولون بيدو متى والله روان سننجا والله لازم أسو بليز سيرة من خيا خباجي وان برا كفيت سيرة من خيا خباجي لكن أما إني لما فهمو mana kekasa tayo gon na marap sumal enyo narap si sa jama fakanya yo izan tun tate na marap si sa ibsa tu kasir kaya narap si sa jama le asu to rap saninjan oy sigale tanafu o namnu khono soti lalte argutu guyara qannafi jiramiti Hello. Asu gubara tesen ullarin chalto welcome. Asu gubara tesen ullarin yol khoto. Asu. Ambil bila shi kabam misi. Thank you Mia. Jai baka jawun dirkama wannan ma lafata tumar. سلكين سمدير تسياتي مالو سمدي الرجال شالتو No, نامت. برا. أبا جلالة او مياو كيف؟ كم نقا نقوم فيا والله ما لي جرتن نقا مجر والله سألتو كم نقا فيها لا والله الحمد لله كم يا خيالة. نقا سألتي أزو take it easy it's okay Aisha ونيجا تشوفر بعدين ايه lugaare gata biyyatti yaan sabne kerumo namni gize asira dhufe gifti kana argite abba fedef kan numir gaba yo wolola qabatana sun duran simu qabdi turte garu rezinni namni asira arabsamu finjiro chiriyo ina mana retirati waan fedesote ya dubbachan jira timeti ndura biyo namni wana kaji gore garte abba fedeoti gize ngegesti okay ani gata watti jiranitti mbega emotional tate lolte male konta bayno ya game amar gutu game ti sabatu di sani ti rabsha asi khunkana ya ka serious tani garte achu amega jijirun taw ya wani takka wani brother arabni mo mbar wachsino arabni mbar bajis bakabirati malage fitin bitena ma kanna danamni nama jalatti ya malage fitin namni bitena ma kanna namni khafe def kanna you know amara konjuru muchan wallolan kawno ay chujira refas jalay yo wallolan lek watan gizu man takai ma chura amma simo ogudra giftin santa de tela mada amma sinita de chuna No, you know what the thing is here. Yeah. From the
the game, I was like, let's not do this. Let's not get into this because it's gonna cause something. You know what I mean? Yeah. Nah, but I told you from the jump that not to play though. Can I But I finish? already knew this shit would happen because this shit always happens. I didn't listen to you, but can I finish? So I said no. They insist that I should play, and then they started calling so that. So I was like, you know what? Let me just play because at the end of the day, I don't get Mira keessa nagalchanii ta'a. No. At the end of the day, kutaan kudha tokko hunduu kingidha hin jedha firii yuu sinii jedha hayyeen taphannaa koottaa hin taphannaa hin It's okay. You're more Hararge than Arsi, you know. and then taphannee tigizee awwalaa moo'e tani Yoo fiifu chaggooyyee malee tirri hin beekne. Niyoorqan man kan ammallee fiiguu maali nama arrabsuu maali arrabsuu Lakki wallahi ani dhugaa dubbachuuf rakkoota akka isii wajjin qabu, you know, like asirratti hin beekani. Bari immoo namni arraba gurguddaa kana geemarratti hin barbaachisu, you know. Sa arraba maaltu fideen jaamarru wanni kana kun waan keenyaami. Exactly. Nama feeneef kan na siigaltee that's like Isa listen. Isa lal ammaan booda like seera wii uumachuu qabda yoo namni giftara nama arrabse numuusan gad darbitee waan sa jaabtu ani siifin kannaa ture amma dura abba takka isii hojii rakkoo takka qabaadheen beeku waan sa jaabsu yaa bara yoo takka ibsaati fanni beedami ibsaati fa yeroo duni beedan takka nam takka hojii dubbadheen beeku siigaltee jireenya guutu ambar wallolee namni seen jara keessa wallolee ni seewu bakka miti ba waan takka waan ka Eessa walolta? never waan ka siya takka godheen beeku siigaltee am respect Eessa waloltan? wallahi ni warka ala kasi seewu ana kasi Eessa walolta? لا لما دراس البيت اما دراس كمت فكنيا لما كان جيت ابدا انا ما خاني بس خانت توليفين كنامي اكل ما ارتو خنت ارتي بدي سيغلتين او جولو لغبتي انا مو Jechuun انا namni توليفين nama كن kana wayii bitee lafa gabaare. Akkuma fedheef kana namni. يا انا ما Namni توليفين yoo لما كان ililii ما takka kan راي iteef appreciate godhuu qaba, you know. Giftii anamma gizee fedhe. Anamma osoon gizee fedhe maakii osoon sirri wal beeku gizee fedhe zamaanoo taphachiise, you know. Gizee geewwa taphatan. Namni sitti haaruun qabu. nagaa fayya Sabni taphaa garuu immoo يا نجم nama rabbi sirree rakkoon bakka kanatti xiqqishoo wanti akka hanqinatti allaalu gama kiyyaan jechuudha. Ibsaan xiqqoo gara laafina qaba beektaa gara laafina qaba. Yoo namni miira keessa galallee nama santaas gabbeessuuf xiqqoo miira keessa waan galuuf gara laafaaf. Seerri kee yoo cimee itti Bakki manni ruulii qabaachuu qaba. fufeetiniin faamilii kee sappoorti godhu kabajamuu qaba. Exactly. no abbaan fedhan kana booda nama giftara tuqee taanaan anne san biloo godhaa asitti dhiisu nano Nama seera kee cabsu nama adeemsa keetii fi hojimaata kee cabsu buloo gochuu si barbaachisa. Maaliif jennaan nama hedduutu itti fayyadama aadaa hedduutu itti baratama mana kanatti beekamaadha. Namni seera kana cabsu buloo gootee ofirraa ari'uudha. Maaliif citaan tokkichi mana keessaa ol qisan manni tokkichi manni hin dhimbisuu jette Oromoon. Kanaaf rakkoo keessaa baasu. waan bira ajaa bira irree irraan qabu bakka asuun asirra baatee maqaa keessa dhootte xuxxuyite san illee akkasillee xuxxuyne beekta kana nyaataa waan jettetti waa dubbatte sanii Akkasitti ati gara kamiin iyyuu wanti Ani wallahi asuullee kennu ati cimteetiniin wanta kana ofirraa hambisuu qabda. Maaliif jennaan namoota si jeeqan qabdii arrabsite waggaanta keetiin cimtee itti fufuudha. galatoomii wallahi ani Nama waggaanta asuu keessa rakkoo kan ofirraa tokko asuun deebisaa kabajaani. asuurraa qixaaxan qaba asuurraa qixaaxan qaba ishii qixaaxan qaba Aziza har'a nama lafa qabachiisaa oolte Nama jaalladha. dhageetta mana kee kana qixaata tokko kaa'i. Nama seera kee cabse qixaata san fudhatu malee asitti hin deebisin. Yaa. Har'a oggumee kan lafa nama qabachiiste jaan. gosa Ay namni Harargee irraa tokko bakka miidhagu. isin bar sirriidha siigaltee namni Ibsa. like flexible Arsiin akka lafa hin qabanne enneeti anaaf sabbootu irraa kafalle har'a akkami namni irraa kafalu dhabamee bichuu akkasitti oggumee kan jechisiisan. Maal jettee? asu an hajaa biraa sirraan qabu asu ani si kabajaa Geelee ta'e Anillee haajaa takka sirraan qabu. Yaa. Haajaa takka illee warra asirraa jirullee
nama hundinuu milgeessaatiin amma waa'ee nama asirra jiru dhiisi amma waa'ee natti dhagaame dhugaa natti dhagaame yeroo namni biyya takkaa diina namatti ta'u. Saddeet asirratti ijoollee Harargee kan lafa qabsiisan natti dhagameetiin geeman dhaaba jee. Bara sumbarii warrootan isaan sappoortii godhu bara ibsa warrootan sappoortii isaan godhu bara jijjiirota isaanii kisii galee. Okay amma odoo qixaaxaa laal dhaggeeffadhu. Okay. Qixaaxaan waan Harargee taatee fi qixaaxa lafa qabachiisin baasee naan jaa waan ta'eef dhaggeeffadhu. No qixaaxa ibsa qixaaxa ni fudhadha garuu immoo waan hin enjawullee irraa fudhadhu ibsa dhugaa feetaami. Ayyee natti waan warri na jala jirulleen haala dhaga'uun. Yes. Garuu rabbii sun yoo sodaatte maqaa nama tokkoo fudhatu taate ana guma san irratti buusa. Maqaa namaan dha'u immoo namni giiftii ishiidhaa kan hundinuu akka anaan mana kiyyaa illee bilookii kun bilookii miti immoo wal fooloo lingoonee wal quban qabnu qotaa kiyyaaf akka namni biyya takkaa diina akka namatti duraanuu bofni bofaa faayilaatiin hin beekaanini kumaa rakkoon qabu ani qixaaxanii fudhadhaa natti dhagaame namni biyya tiyyaa akkamitti akka na godhaa jee natti dhagaame dhugaa dubbachuuf namuu akka biyyaa jee taphatu jiraami. Jalallaqa keessanirraa maallaqa keessan dirqiidhaan naa kan naa isin hin jiru garuu natti dhagaame maaliif akka na godhanii jee malee. Isaanii ni naaraa onni irratti Wakka abshirati amma naan jee ani nuti harkaan lafa qabannee ibsaa isaan haara keessa jiru kanatti xiqqashaa osoo sila bishaan dhugee natti tola. okay bishaan dhugee hotooni. Ijumaan illee arguun dadhabe wallahi profaayila isaanii. Waan gootu sitti madageetta imsa suuta hatta gabu. Namni ana maali jajjabee nagaa buusuuf waan ta'eef ibsaan beekamu akka kana jaambii godheedhaaf mataa keessa buruuf nama fixaarsuun barbaadu. Ni beekan yoo azizan moontas akkasumatti jechisiisan. Inni isaa fixaata dhiisi. Hin jedhin asii qabu.